Orthodox Tawaahidoo Beetakiristaanii irratti seenaan kun Oromoodhaaf seenaa guddaadha. Biፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ፣ አቡነ ቴዎፍሎስ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ጳውሎስ፣ አቡነ መርቆሪዎስ ቱረኒ አማፍ ግን ሴናን ጆሌን ኦሮሞ አርሲራ፣ ባሌራ፣ ወለጋራ፣ ምዕራብ ሸዋራ ዱፈኒ ሞደሙን ጀራ ኩን ኡመተ ገኛ አፋን ጉዳዳ ኦሮሞ ቁልቁሉዳ Oromootti dhullatanii Oromootti guddatanii seenaa Oromoo beeku sagalanuu ijoollee Oromoodha afaan keenya irra dubbatanuu arra iddoo kanarratti Oromoon kabaja argate modamuu jaraa gaafa laallu baay'ee nu gammachiisa. Filannoo kana gaafa geggeessinu manoksota 73 ture jara keessaa kami Oromootti kan dhalate qoqa keenya kan beeku seera keenya kan beeku aadaa keenya kan beeku mucaan abbaa gadaa sakamenne maratne kunoo amma ijoollee sagalsinii moodaneerra jarri kun gaa biyya Oromiyaatti raqanii tajaajilu. Oromooni biyya ulfina qabu, Oromooni sobbona qaba, Oromooni safuu beeka, Oromooni biyya guddaadha. Kanaafi isaaf kan tajaajilanu kunoo amma ijoollee Oromoo gara keessanitti ergineerra qoqa jaraatiin akka tajaajilanu kuni Oromoodhaaf injifannoo guddaadha. Injifannoo guddaadha. Yeroo kana akka laallee baay'ee wacani turani. Oromoon waan tokko gaafa hojjetu kan wacu baay'eedha. Kana mormine arra ijoolleen Oromoni modamaniiru. Jarri kun ምዕራብ ወለጋ ረቁ በምስራቅ ወለጋ ረቁ ሆራ ጎደሩ ረቁ jarri kun raqanii qoqa jaraatiin tajaajilu jechuudha. Gati kanaatiif ammatti fuufna malee kanaan gara booddeen nufu Oromiyaan baay'eedha. Baay'ee gati taatee ganaa moorni kun kanatti nafu ijoolleen Oromoo baay'ee jiru ganaatti deemna jechuudha. Kanaaf immoo kan nu gargaaranii Muummicha Ministeerii keenya Dr. Abiy Ahmed lammaffaa irratti obbo Shimallis Abdiisaa waan kanaaf baay'ee nu gargaaraniiru. Jarummoo maqaa Sinoodosiidhaan galatoomaa jechuun barbaada. Gati kanaatiif uummanni Oromoo baga gammaddanii ijoolleen keessan gara keessan dhufaniiru sini tajaajilu aadaa keessan beeku qoqa keessan beeku Oromummaa kana cimsanitti deemu. Gati kanaatiif akka jabaattan jechuun barbaada. Biyya Oromiyaa keessarrattis warra jirtanu injifannoo keessan waan guddaa gati ta'e abbootii keessan xuruu kanatti qabaa. Sagalee Sinoodosii qabaa. Sinoodosii tokko qabdu, Paatriyaarikii tokko qabdu, kan biraan qabdan. Oromoon immoo seera beeka. Kanaanaa ta'uu jenne moodis karaanaa ta'uu seeraanaa ta'uu boroodhaan hin ta'in maaliif Oromoon seera beeka. Kanaaf addunyaa irratti warri kaan iddootti moodaman warri kaan iddootti moodamatti har'a Oromoo ulfina argatee kophaa isaatti ijoollee sagal moodeera. Karaa kootiin baay'ee gammadeera.